السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تن بداس موبايل تيف جرى جرتو نجان كينيسا في سلام تن تاني قسمت تنجالا تن أنير هبوركتو إدو ما جرتن تيسنا كابو سنجي جارس برنو تبريدا كامبر باك سون اسني فيديو في أكاتا كرا كبابا دان فيسبوك اد فريندي را جما فولو تيجيرا تاني فريندو تهنجم نما ملينا تكايو خان أتشيج على اسني فرشو لندو كورد كرا كبابا دان أكاتا اتكاس غوران اسني فيديو kanaaf osoo gama barnootatti hin dabarreen dura YouTube channel keenyaaf warreen haaraa taatan subscribe, like, share godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Illee akkanumatti dhufnee iddoo Facebook keenya keessa gallee akkuma argaa jirtan na hojii daawwadhaa. Facebook keenya keessa gallee akkanatti galeen jira jechuudha. Isin magarsiif waan ta'eef malee ani Facebook gama follow jira jira. Facebook ni kuna haaraa ammallee isin magarsiifa tokkoon. Tayyib dhufnee asuma keessaan iddoo profile keenya gattuuna. Iddoo profile keenya kanan tiyaan sagartan. Akkasumatti iddoo profile keenya dhifamaa xiqqoon jidduudhaan beeksisa dhufe. Okay. Asuma dachane profile keenya keessa erga seeneen booda waan goonu isin garsa karaa gabaabaadhaan jechuudha. Waan baay'ee isinitti fudhatu miti. Iddoo profile keenya gattuuna. Asuma ammallee barnoonni kana qofaa miti waan ta'eef akkaataa itti follow isin garsee achiin booda gama online Facebook yeroo irra jirru. Yeroo irraa baane akka namni beeku hin dandeenye online Facebook dhoksachuu akka itti dandeenyus kanuma boodaan isin agarsiisa obsaan na hojjetu raan isin jedha. Iddoo profile keenya gaddoona. Kun akkuma reebu isin jedhe xiqqoo iddoo xiqqoosi iddoo tuqaa sadii qabdu kana iddoo nangeengoo isinitti godhe iddoo haltu uumame. Sirnaan hordofaa. Iddoo kana erga tu'inii booda karaa nuti dabarsu sirnaan hordofaa. Kun tuqaatiin jira akka itti nu dabarsa. Achiin booda eessa nu geessa? Iddoo akkuma argaa jirtan iddoo turn on professional mode yookaan iddoo kana jechuudha. Iddoon kun iddoo kam kan jettan kun iddoo kana. Iddoo isaan wanta isinitti kaa'e kana jechuudha. Asirratti isin mul'atu jiran fakkaata jechuudha. Turn on professional mode jedha. Turn on professional mode. Isin mul'atu jiran fakkaata jechuudha tokkoon. Akkasumatti turn on professional mode kan jedhu mee cuqqaasen jala seenee isin agarsiisa. Kun argaa jirtan cuqqaaseetiin jira. Yeroo akkani dhufe iddoo kana naa fida. Akkuma argaa jirtan turn xiyya lama asitti argaa jirtan. Xiyyaan isinitti qabe xiyyaa isa dura turn on jedha. Iddoo jala akkuma argaa jirtan leerni jaa kanaaf kan isin tuquu qabdan iddoo turn on jedhu kana xuqname. Facebook isa dura isin agarsiisan ture hin dagatina. Turn on kan jedhu kana turn on kan jedhu yookaan jala seennee iddoo turn on jedhu kana xiyya isin irra dhaabee jiru turn on goonaa jechuudha. Iddoo turn on jedhu kana turn on obsannee gaddaa isiniif dhufaa jechuudha. Sirnaan hordofnaan barnoonni kiyya barnoota guutumsaa isiniif gala jeetii yaadaan isin ijoollotu ta'e qaqqaalii. Kun akkuma isin argaa jirtan akka naa fidee jira. Argaa jirtanitti fakkaatti. Ammallee iddoon isin tuquu qabdan yookaan start explore link kan jedhu kana yookaan iddoo dan jedhu kan jalaallee tuquu dandeessan. Iddoo jalaa jechuudha. Iddoo jalaa kan dan jedhu iddoo jalaa kana dan godheetiin jira. Kun akkuma argaa jirtan Facebook kiyya fuuldura follow mana meeqaaf nama afuriin godhe jechuudha. Akkuma argaa jirtan follow kun xiyya kanaan isa agarsiisa. Following warreen godhe nama afurii. Akkuma argaa jirtan nama 15 godhe jechuudha. Waan Facebook kana haaree Facebook kun haaree waan ta'eef amma baname. Warreen godhe nama 15. Kan an godhe immoo nama 4 jechuudha. Kanaaf follow karaa gabaabaadhaan itti manachuu dandeessan. Isiniin jedha. Amma asumaan mee gama wanta deemnee gama online akkamitti irraa cufachuu dandeenya yookaan irra jiraachuu dhabuu keenya akka gartee namni beekuu hin dandeenye yeroo nuti irra baanee fi yeroo nuti irraa buune akka namni beekuu hin dandeenye karaa gabaabaadhaan akkamitti godhanna kan jettaniif dhufneetu ammallee iddoo dhiifama iddoo setting iddoo ammallee sarara sadii kan wal cinaa jiru qabdoo kana iddoo sarara sadii kan wal cinaa jirtu qabdoo nan xiyyeessinitti qabdaan
iddoo kana mee sirnaan norrumnaa barnoota ishee isiniif galayyati yaada iddoo sarara sadee wal cinaa akkanas jiru kana cuqaasa obsaan eegadaa iddoo san cuqaasaa jechuudha erga iddoo san cuqaasa karatti na oofu iddoo kana yeroon tuqe ammallee dhufnee setting kan jiru jira isiniif setting and private yookaan kan jiru isiniif dhufaa jechuudha san yeroo tuytan achi galaan setting kan jiru isiniif baa kan hin ta'e isiniif qabeewwan isa kun jechuudha isa kana isiniif baa jechuudha iddoon kun isiniif baay'ee yaada iddoo setting and private kan jiru kana yeroo tuytan setting kan jiru kan suuraan namarra jirtu isa kanaatu isiniif baa kanaaf iddoo setting yookaan nan tuqameen calliseetumaan tuqa akkanattiin tuqee jechuudha iddoo setting kan jiru kana jala wanni baay'eetu jira azalaan illee gama itti follow barachuu dandeessan ni jira jechuudha kanaaf amma kan isin agarsiise karaan ammaan isin agarsiise irra salphaadha baay'ee fakkeenyaaf dhufneetuma akkuma reefumtoon isin jee online yeroo nuti jirru kan namni beekuu hin dandeenye online keenya cufachuudhaaf jechuudha yeroo gabaabaa keessatti cufachuu dandeenya waan ta'eef ammallee iddoo kana yoo ilaaltan change passport keessan illee jijjiirachuu dandeessan iddoo passport and security kan jiru kana passport and security akkasuma jedha kanaaf passport keessan illee jijjiirachuu dandeessan jechuudha iddoo kana jechuudha iddoon ammallee isin agarsiisaa jiru iddoo kana iddoo kunoo kana iddoo sanii jechuudha iddoon passport and isinii galaa jiranatti fakkaatti amma kanaaf mee online ti yeroo irra jiru fi yeroo irra beekamu beekuu dandeenyu godhuudhaaf karaa gabaabaadha activities iddoo yoo kana dha'u qabda activities status kajo activities and status kajo kana yeroo mee xiyyaadha isinii garsa akkasumatti isinii galaa na fakkaatti iddoo nan xiyyaan isinii garsa jiru kana jechuudha iddoo nan xiyyaan isinii garsa jiru iddoo inni akka suuraa nama karra jiru kana iddoo activities and activities status iddoo kana yeroo dhoytan kana nula barsoolumaan eenaa jechuudha mee dheessin garsa dhufee activities status kan jiru kanaa dha'u yeroo kadhee ooni jira jechuudha amma namni baay'eetu online irra jiraachuu qayyana beeka raayitiin daalachoomte teessee jechuudha raayitiin facebook yaa kanaaf yeroon kana on ofirraa godhe amma waan jiruuf yeroon ofirraa godhe namni yeroon irra beefi yeroon irraa bu'ee beekuu hin danda'u kanaaf yoo kanatti banaa jiraate ofirraa godhuu qabdanii isiniin jedha dhageessanii yoo kanatti banaa jiraate akka amma asirratti agartan kanatti amma isin bana jira jechuudha akkuma ta'e isinitti qabaa yeroo kana ni argitan natti fakkaata iddoo kana yoo akkanatti banaate ofirraa cufuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf amma cufeen isin garsa akkuma agartan akkatti isinii fida ogaa akkatti isinii fide iddoo turn off joofi iddoo kaakli yoo irraa deebi'uu fi kan turn off yoo kanarratti hin dhawa iddoo turn off kan yoo akkuma agarraa jirtan reefu banaa ture amma narraa cufamee jira jechuudha akkanatti ofirraa cufuu qabda yeroon isin irra baatanii fi yeroo isin irraa buutan namni beekuu hin danda'u jechuudha kanaaf barnoonni har'aaf qabadee dhiyaadde barnoota hangana waan ta'eef inshallah kan dhufuratti barnoota baay'ee qabadee tan dhufa akkaataa laayikii feesbuukaa itti guddifatanii fi akkasumatti online immoo akkamitti dhoofachuu danda'an kan jiru irratti barnoota biraa qabaddeetan isin dhufa hanga sitti YouTube kiyya subscribe like share godhaan na jajjabeessaan agarraatee nagatti